Utiyoo dubbannee galgala nama biraa nutti erga usneetuma waltajjiirra seenneetuma tatteenyee waan isaan dhaggeeffannee usnee yoo baane malee yoo gaafii tokko dhiyeessine galgala waraana nutti erga Mustafaan. Rakkoo adda addaatu uumamaa ture. Yoo rakkoon sun immoo yoo dubbanne rakkoon biraa waan uumamuuf jecha sanumaaf hojii callifnee hojii deemaa ture. Gumaacha waan nu gaafatan nuti kennaatuma turre. Kaan maqaan gibiraa osoo hin ta'in maquma adda addaa gargaarsa maarree jaarraa gamoo jaarraa maarree jaarraa jedhaniitu maqaa adda addaatiin nu gaafatan. Nagaheen agarre nuti. Akka laaltan kana hoggata akka waa'ee fayyaa irratti amma hoggaa mara ijoolleen ni qufaatii duunfafaa kana waan akka waan jirutti hin jirru. Daa'imman amma hoo gandara deemte hundi ni qufaati. Nuti asirra dabruu hin dandeenyu. Safara kana jechuudha. Safara kana. Beetanii mootummaan gaamaan numa jiranii isaanuma jarsutti jiranii argumatti jiranii warri meegaa numa laalanii bara hoggiinis numa deemanii boolla qotadhaa maal numa jaanii kun bakka garuu magaalaa guuturraa darbamu boolla qotanii kana gandatti qotannuuf kun maal nu godhare kun waa takka waan nu godhu hin qabu. Asiin immoo magaalaa walakkaadha. Eegaa kun isteediyoomni asiin jira ijoolleen kubbaa asiin taphattii warri maarshaal asiin deema nuti asiin bobbaana asiin galla yeroo maragaa kanuma ga'uun waa takka ga'a inuu amma gadi safaratti gad deebisanii nu achirraa gadoo deebi'ee jiran gartu. Kabaatee magaalaa guddaa keessaa gabboo koddaa fincaaniitii fi kana maraataadha. Maraatatti kenna. Kun waan takka asiin deemte fakkanuma amma waggaa kana gidduu kana soo deemte kanuma magaalaan qulqullinni ishiidhaa zeeroodha bakka. Haguma daandii isfaaltiirraa san malee keessa kana deemte amma koddaa fincaaniitti guutanii kaartoona guutanii asitti naqan. Manatti naqan odoo nuti rafnu fidanii ulaa dura nu naqan. Dhumnee yoo takka jiruun magaalaan immoo zeeroo jirti qulqullinaanii. Kun akka laaltan gaa kun mana namaati kun oolmaa daa'immanitti amma ijoolleetti baratami. Itti kana amma kana keessa daa'imman bakka baratanitti qushaashni naqamuu ni qaba. Naannoo masgiidaattis qushaashni naqamuu ni qaba. Ni jira amma kun oggaa ol baate masgiid. Asiin horiitti itti qalama as keessa qalamee foon nyaannu. Qeeraan kana kan majaaru jiran kana. Qushaasha guutuu maraataa gannaqa kan magaalaa guutuu maraataa fidee gannaqa. Nama nagaarran kaanii maraatarra kaanii hoo asii hoo deemi jaanni asumaan gaggaraagalee horuma dura kaayee dabra bakka. Bishaan immoo guutuutti hin qabnu. Bishaan takkaatu argineen beeknu amma achi gorte bombaa keenyatti sibiiliinuu danda'ee jira. Bishaan walwallaalle bishaan gadi fagoo dhugu jira. Hoggaa daa'ima gara kaasaan kaase holeeraa qabi jedhaniitu maganta keessa horiyaanii hoggaa wanni sun gadhaame isaanis dhaabbatan. Maal jechuudha harkaan deemu jechuun? Gubboo dhagaa. Tanaa miti nuti yoo dubbannu si kamiin jiru dhiisee ni jennu tanaaf. Barantaa irraa kaafne kararraa meetira torba lakkaawan kasaddeettanii barbaada harkaan hin deemtanii maarre hin deemnu harkaan yoo seerri dhufee meetira torbaa fudhate haa buqqisu hin jeen. Hawaasni amma kakaasu haa kaasu deemeera harkaan ka deemu. Ka deemu haa deemu. Ani kan hin jechaa jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Baddeessaadhaa komii fi qeeqa uummata irratti ka'anii sirreessaa jechuudhaan caasaa bulchiinsa magaalaa walgahii teessisuutu dhaga'ame. Godina Harargee dhiyaa bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti guddina misoomaa malaamaltummaa fi qulqullina magaalaa wajjin wal qabatee komii fi qeeqa qaamolee hawaasaa jiraattota magaalichaatiin irratti ka'anii sirreessa jechuudhaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Baddeessaa obbo Abdallaa Yusuf walgahii ariifachiisaa caasaa bulchiinsa magaalaa walitti qabuudhaan mariisisuu namoonni hirmaattota walgahichaa ta'anii garee miidiyaatti himaniiti jiran. Hundeeffama waggaa 100 olii tan qabdu magaalaan guddina misoomaatiif mijjattuu taate handhuura carcar magaalaalee Harargee dhiyaa keessaa guddina misoomaa ariifataa irratti tan jirtu magaalaan Baddeessaa waggoota 4 asaanan kana karaalee malaamaltummaa fi karaa sabsaabdummaatiin guddinni diinagdee duubatti harkifachuu kan himan jiraattonni magaalaa Baddeessaa bara 2013 sababa hanqina bulchiinsa gaariitiin bu'uuraaleen misoomaa hedduun qisaasamuu karaa sabsaabdummaan hammaachuudhaan qabeenya uummata hedduun saamamuu ibsaniiti jiran. Jijjiirama qabsoo qeerootiin bulchiinsa magaalaa Baddeessaa uummataan filamee erga kaafameen booda bara 2013 guddinni magaalaa duubatti harkifatee kajaan namoonni kunneen bu'uuraaleen misoomaa piroojeektiileen garaagaraa karaatti dhaabbachuu fi sababa malaamaltummaatiin qabeenyi uummataa maqaa piroojeektiilee akka ijaarsa daandii jidduu gala gabayaa Jimaa paarkii carcar akkasumas maqaa deeggarsa guddina magaalaatiif ja'uun bulchiinsi magaalichaa erga qabeenya uummataa saamuun dhuunfaa fi jala galchuun biyyaa badeen booda bu'uuraaleen misoomaa jalqabaman akkasumas piroojeektiileen karaatti hafan akka itti fufsiisuu kantiibaa magaalaa gaafatanis